warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Nagaa qabdu? Nagaa qabna alhamdulillah. Amma waan isiniin jedhu paraankii ajaa'ibaa wayii dalaguufan deemaa. Paraankiin kun maali yoo naan jettan? Paraankiin kun Muhammad Horotub kanaan dura paraankii ajaa'ibaa wayii irratti dalagee tolan hin beekini. Haadha manatti jenne jalaa balleessitee maali jedhee natti dubbatee ture. Baay'ee aaree ture. Amma paraankii sanan irraa dalagachuu deemaa. Amma bilbilee jira. Bilbilee jira, dhufaa jira, mangadii jira naan jechaa jira. Waan inni jedhu asuma irratti ilaalan. Amma maalan jedhaanani sin jaaladhaa. Na fuudhii jedhee dula dirq jedhee tumaroo inni ta'a. Waan manni jedhu laallaa nufaana tura hordoftoota keenya. Amma dhumaatti nufaana tura amma dhufaa jira. Tole jedhamu, tole hin jedhamu, irrifatamu. Irrifatuun ilaalla maaliifuu obboleettiiti yabbaa manaa ishiiti waan ta'eef akkamitti obboleettii irratti ana najaama kaameeraa kiyya dhufkadhee amma dhufaa jira as qaqqabee jira naan jedhee jira maaliifuu dhiyoodha waan ta'eef amma dhufaa amma kaameeraa kiyya dhufkadhee akkuma maan beennee kana ta'a inni baay'ees maaliifuu ani kaameeraa gizee baay'ee waraabu waan ta'eef agartan kana kaameeraa kiyya dhufkadhee kaameeraa kiyya bakkuma dhufkadhee nuquballee hin qabumma fedhe barbaadullee amma dhufkadhee jira dhufaa jira natti fakkaate amma baarree ulaa irraa banaa waan inni jedhu laallaa nufaan hordofa. Hordoftoota keenya dhufaa jira baarreen waaqaa jira natti fakkaate alaa ijoolleen jiru hin banuuf waan ta'eef inni quba hin qabu kun akkuma agartan kana amma dhufkadhee jira waan inni quba qabu tokkollee hin jiru meeqaa inni ilaalla waan inni jedhu amma sukkaaruma itti kaasa. Eenyu seenaa? Halo akkami? Akkami? Naguma fayya qabda? Fayyaa keeti? Naguma alhamdulillah. Irra galata isa. Alhamdulillah. Fayyuma? Asiin nu gahe. Hin turte? Fayyaa naaf maal turre? Xiqqoo saayiba kiyya bira gorete. Ayye. Achi ture amma achi dhufu kooti. Naguma gahe. Naguma alhamdulillah akkami? Harmoo akka jaabe shaashittii. Harri kunoo jumaadha shaashaa jennee jirra. Jumaa akkami jumaa? Jumaan bareeda. Ayye. Bisa. Naguma. Nuti kun akkatti shaashaa jennee mana keenya. Maal naguma are? Naguma bulbulte fayya. Naguma si bilbilu. Ofii fayya. Maal namni namaan bilbilu? Laa nagaa jechuun akka sardamtee bilbilte si dhiiroo maaluma taatee dheetuma. Halkani kaa akkanumatti abjuun si argee? Abjuudhaan rafee si argee? Astagfirullah. Maali? Astagfirullah jedhe. Abjuuna nagumaa miidhu. Naguma abjuu keeritti kaayee waati waan jedhu sirraa ilaalla malee ani bakka biyyatti keeridha. Abjuun keeriidha. Abjuu tana yoo hiika tolchanii mee maal argite? Baala daa'immoo maali mee maal dhiiroo fa'i? Abjuu bareeda. Jiru argite maal fa'i? Abjuu bareeda. Abjuu ajaa'ibaa hinkiin gammadde ta'a. Hinkiin naarta ta'a kanan beeku. Waan sitti mujjira yaani ofuma tiyya waa'ee dhuma tiyya sitti haasa'uu fedhe. Kiin immoo gaazii tokko tokkos saalfadhee dubartiin waan kana nama tokko hin gaafattu. Egaa adeedha. Maali amma abjuun haa himuuf deemtamu waan biraati. Waan biraa miti. Waa'ee dhuma tiyya wayii si gaafachuufan. Ayyee maal ofii naguma? Naguma walaa. Waan dandeenye yoo dandeenye furmaata itti kaa'uudha. Ayyee. Yoo waan hin dandeenye ta'e walumaan furmaata itti kennama. Furmaata waan rakkoo hin qabu. Jechi amma gizee ammaa kana gizeen dubartii nama gaafatu tolu ta'ini gizee dhiirri nama gaafatu. Haa ta'u malee waan si gaafadhu jira natti naariini. Mee maal gaafachuuf? Baay'ee saafadhu. Yoo danda'e ni deebisa. Yoo dadhabe ni walumaan fala itti kenna. Maali yoo gaafiin kana hunda gahe? Yookaan immoo ollallee ni jira. Ollallee itti birmatti. Laala ollaa kunneen absii. Ollaan ni jira. Laala namni tokko barbaachisu jira. Kan itti finneetuma eekoo fi furmaata itti kenna. Nama wallolte. Nama wallolle ollaa sin barbaachisu kun icciitiidha kun icciitii anaafsi. Maali yoo icciitiin? Bakka maaliifan saalfadhaa himadheen magaalaa kun cinqamee ilaalli lubbuun na keessa bahu deemaa jirti. Maali yoo si dhukkubaa? Laala qaba maala dhukkubu. Bakka sitti muu irrifattu. Maali yoo nagumaa maali yoo si dhukkube mana yaalaa si geessinaa doktora bira si geessaa. Doktorri suma. Doktorri suma. Doktora miti bara. Doktorri suma. Biraati malee waan biraati malee waan doktorri suma kan seete dhiifama bakka sitti miiru magaalaa galaa waan ta'u osoo ta'e yoo ta'u baates anumaaf sitti afaan tokkotti illee hin dubbattu. Bakka dhiifama Maammadii si jaaladhee jiran. Astagfirullah itti si jaaladhee jiran akka malee si jaaladhee. Taphaa miti. Silaan kolfisa ta'e. La amma qoosaa akkanaatii miti.
amma maali mee maal rakkattee nama wanni jechuu barbaade. Rakkinni kiyya kana caala maal sitti obboleessa kiyya. Laakun qoosaadha malee ani amma obboleettii teetiin of jalaa qaba. Akkan obboleettii ta'e of jalaa qabu sini beekta. Atis immoo obboleettii matiyya obboleettiin naa oolta deebi'ee immoo si jaaladha si maalii ta'a abjuun si arge kun immoo qoosaadha akka kiyyatti akka an fudhatutti qoosaadha. Kaati jaalattee beektu. Nama tokko immoo jaalatte akkamii ani bakka ani qaata si jaaladhe sitti buusoo dadhe malee qaata bakka qaata. Ati martaadha moo ni jijjiiramte? Ani martaadha. Hin jijjiiramne na anuma bakka jaalalli nama jijjiira akka waan godhata. Si jaalattee jira. Tanta biraati malee anamma mumkin nin qoostana fakkaata. Achi ilaalutti taphatu jirta. Yoo tapha taate. Fuulli xiyya waan qoosaa sitti fakkaata. Yoo tapha taates yoo qoosas taate. Guyyaa meeqallee magibiin illee bakka nama magibiin nyaatallee gisee na nyaadhu. Mi'a fi maal isa dura dhufaa miti. Jaalatamteen beektu ati? Jaaladhe gaalaman jaalatamu. Bakka adii nama laaruusin afur fuuti marra koo. Afur yoo fuudhanii miti shanii jaha yoo fuudhan bara sun akkaataa itti fuudhan qaba. Bakka ani waan fedhe jedhee kalaas bakka ani obboleettiitti saayiba jaartiiti yaa wajji nyaannee wajji dhuyine deebi'itee immoo yoo ammas garagaltee si jaaladheettu akkam jaalalli obbolummaa isaa ni jira tarabbirraa. Obboleettiitti yerraa si jaaladha hoo amantii amanii malee. Laa silaan kolfee si taasisa maaliif waan silatti dhuftee illee gammachuu qaba si arguu kiyyaallee gammachuu guddaa qaban. Ati nama jaalate tokko inni alaa sitti dhufu akkam hin gammadanii siif gammachuu qabaa bakka sii qabaa akkam jettamee ati baay'ee si jaalate. Maal dhaabattee na jaalatanii bakka si jaalate waan akkam godha jaalala koo haadha manaa qabaa ijoollee jaa'ima qabaa amma maatiin qabaa jaartiin qabaa. Akkamitti deebitee an akkanumatti odoo beektu jaartii sanuu odoo wajjin nyaattee dhuyiduu wajjin nyaattee dhuyiduu akkamitti deebitee na jaalalli obbolummaa isaa jaalalammoo kan akkamitti si jaaladhaa jettamee sirra dhaabbatmee. Waan si jaaladhe waan jettu jedhi akka feete jedhi bakka ani maaliifuu qaata ji'a meeqa afaan deema cannaqamee jira kalaas. Nama addunyaa kanarraa ni dhabde sana inni hedduudha bara namni ija tiyya kana siilaale akkam godhe ija kana akkam of keessaa baasti. Gaafumaan si argurri fadhe mo'ani sinuma obboleettii tiyya jala of jalaa qabdu nama yoonaa taa'e malee ani baay'ee si jaaladhe. Ani immoo osoo akkana beeke inni fuutu. Tamam. Itoo sitti beeku. La amma osoo akkana kan beeku taate inumaa hin dhufu ture. Garuu immoo ani bakka kanaan si dheeyine baay'ee na rifachiifte baay'ee na haree maaliifi ilmi namaa akkana namaan jedhuulee akkamitti yoo jettu wajjin nyaanne waa hedduu keessa wajjin dabarre akka obboleettii kootitti ilaaluu jiraan deebitee siin jaaladha yoo jettu jaartii kiyyoo ta dura mee akkamiin godhe maatii kiyyoo maalirra dhaabbateetis jaaladha akka nama tokkotti. Jaalalli waan jiru akkaataa gootee amma wanni gootee siluma jaalatamte dubartiin na jaalateetti ammati dhibbarra obbaaste malee adeedha mala amma to'atti na jaalatte dirqama na gaafattaa beeku. Ani immoo si jaaladhe akkamiin godha ani duufani ani waan namsee kiyya balleessa si wayyaa. Ani jaalala keetti baay'ee qabamee jira kalaasanii maafii tokko naa kennuu qabda dirqama. Kana qasi waame. Galataan qabu kaafuni maaliif si jaalattee jira. Ati nama jaalattee beektu nama jaalattee beektu. Akka obboleessatti waan jaalatu nan fudhadhee obboleessa maaliifi kabajansii qaba kabajanaa qabda. Garuu si jaaladha nama tokkollee jaalatee osoo immoo obboleettii ta'e jalaa qabu odoo hiriyaatti ta'e wajjin nyaattee wajjin dhuydhuuf jalaa qabu deebi'ee isii gubbarra na fuudhi ani si jaaladhee jira siif hindoo jettee yeroo gaggabdu ati hoo isii san mee akkamitti dha isii san gadhiisa moo? Bakka ona jalatti gadhiisi ani si mooshi si caalametti dha. Garuu isii wajjin hin feetu. Maal dubartiin hin himtuu feetu beeku. Ishii sooti amma balaa buufti toora geesse. Kanaafuu ati amma malteen siima akkaataa irraanii kaa buufattu akkaataa ishii wajjin adda baatu. Anas siyaasa akkana waan barbaade. Shamaan taate sila kana sitti beeku. Galatoomi nama mukeetillee galatoomi. Bakka ishii hiiki na fuudhu. Wayii immoo irratti illee na darrabe yoo feetu. Sillee darrabu isillee ni hiiku. Haadha maatii. Amma inni asitti ilaaltu ana sirrii inni akkanatti ilaaltu. Ana mooshii turre wanni. Amma namni jaartii hin qabne hedduutu jiraayyuu kanaaf isaanuma laalitii. Hin fedhu kan isin fedhe akkama godha onneen kiyya nama biraatti banamuu didde akkam godha. Akkam godha. Meeti hin cufamuu hin dandeessu. Cufamuu hin dandeessu sittuu hin himu. Sittuu hin himu. Cufi malee dhiifa manarraa ta'e amma dhiifa manarraa ta'eeti
Kun hojii biraa waan ta'eef fuudhee jaalatu kanallee sirraa qoloftu dhiifa manarraa ta'eeti anamma osoo akkana beekee galatoomii akkas an sodaa kiyya san hin galuu naa wayya malee galatoomii ulfaadho wayyami an otoo akkana beekee dhufu ture garuu galatoomii Frankie ma. Frankie dengeri narra dalagatte. Hello, kamera dhufkadhee jira. Anduruu shakkii barkaatu qoosa. Qoosa. Frankie ajaa'ibaa sirratti dalagatte. Hordoftoota keenya daawwattoota keenya akkuma agartan lagi sukkaara dhibba walitti baasee argitanii. Ati akkam nagooti gaafsan sukkaara walitti kaaste. Anis immoo amma kunoo Frankie sana sirraa dalagachuudhaan daddafee turan. Wah, irratti. Bishaan si jennu. Kana raakette. Miskiina hodhaa dhufati. Maammoo doositti na hiiteeree waan hin muddame. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya gaa. Piraankiin har'a hin milkoofnee fi. Milkaa'e kana godhamu. Allah. Milkaa'e kana fakkaate garuu. Maashaallah tabarakallah. Mee odoo isin taate bakka kana dhaabadhaati nama wajjin nyaattanii wajjin dhuydanii tokko mee akkam gootan yoo mudannoon akkanaa isin mudate yoo akka carraa ta'ee wanta akkanaa kun isin mudate odoo isin taate dhugaadha wanta akkanaa nama muddata dhugaadha nama baay'eellee uma nama muddata inni ginaanii anumtillee Faraanki irratti dalagee maashaallah jedhanii jira maaliifuu ati manaasallee amma riyaan tiyya kun na bira hin jirtu maal manni jedhu laaluudhaaf wallahi maashaallah akka ishii jaalatullee sirriitti si argee jira Rabbi sirraa jaalatu akkanumatti itti. Kanaaf gaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya kun waan naaf kaayame na fakkaate ture. Garuu isiin immoo Piraankii amma dura an irratti dalage tokko narraa kafalattee jirti. Kafalattee jira. Kanaaf gaa yoo viidiyoon kun kan isinitti tolu taate like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akka viidiyoo biraa qabannee isiniif dhufnu jechuudha torbaanitti waan babbareeda qabannee isinii dhufna. Bakka waan des isinii qabna. Kanaaf gaa Piraankiin isii har'aaf milkaa'ee fi jira waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Galatooma isin jenna.